بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سعادو كم جرتو نجا جرتو فيا جرتو نجا فيا بدل إني ملكا إني سني فاجراتو جتشا سجليتو جل جرا سجلي كيا ريمو في قولي سني فرا باجرا فيديو جتشورا إيجا فيديو قويا بيتي قلوف دي ما جرا ربين قالني هاقو الحمد لله. isinillee warri biyya Oromaatti haftan warra yaada muraada keessan guuttatee karaa biyya keessanii galuu rabbi isin taasisuu isiniin jecha dhigaa daawwattootaa fi kabajamtoota Sa'aaduu karaa biyyaa galuu hedaa jettee Sa'aadulleen isiniifillee hin himne akkuma tokko taana akka biyya Oromaa keessatti gizee biyya galuu deemtu akka tokko hojii namatti heddummaata baay'ee yaada namatti heddummeessanii yaada wajjin baay'ee nama dhiphisan jechuudha. Niga rabbiin galanni aqoome riippoortii seenee viidiyoo waraabee jira jechuudha. Egaa sanirraa hanga biyyaatti waan jiru hundumaa isin beeksisa jechuudha. Daawwattoota kee kabajamoof jaallatamoo warreen hanga ammaan hordofaa jirtan hundi keessan galatuumaan isiniin jecha. Wanti jechuu barbaadu warroota biyya Oromaa keessaa hin gallaa jedhanii warra paaspoortii hin qabnetu jiru jechuudha. Rakkoo akkasiisillee warra qunnamutu jiru jechuudha. Akkamitti gallaa akkatti galuu dhabnee jirra paaspoortiin kennaa sirrii miti warri jettanillee jiru jechuudha. Egaa bifa salphaa ta'een haala isiniif mijeessisuu dandeenya jechuudha. Bifa salphaa ta'een nama isiniif fixee paaspoortii keessan isiniif sirreessee karaa biyya keessanii nagahaan akka galtan isin taasisu nama isiniif godhuu dandeenya jechuudha. Hordofuu dandeettu. Yoo bilbila isaanii nu gaafatan bilbila isaanii isiniif laachuu dandeenya jechuudha. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo. Egaa hundi keessanuu nagaan karaa nagahaa du'aa nu godha inshaallah. Imalli imala gaarii nuuf haa ta'u waan jiru hundumaa waan karaa kanaa jiru hundumaa isin beeksifnaa jechuudha. Inshaallah rabbiin galanni haa gahu warra yaada muraada guuttatee nagaan galuu rabbi isin haa taasisu isiniin jenna. Biyya Oromaa biyyuma Oromaatii galuu wayya karaa biyya keenyaa yeroo keessanitti fayyadamuu isinii wayya jechuudha. Egaan akka mataa keetti waan natti dhagahame isinitti dubbadha. Isinilleen akkuma yaada muraada keessanii asitti mootu Khadiijaadhaan walitti maramaa jirra jechuudha. Akkasitti ilaalaa jechuudha. Khadiijaan dhufnee achumatti wal agarra jechuudha. Akkuma carraa godhee rabbiin teessuma wal qixxee waluma bira sa'aatillee tokkuma waluma bira nuuf kutame jechuudha. Khadiijaa YouTube. Egaa isillee rabbiin nagaan galche jechuudha. Hunda keenyayyuu rabbiin nagaan haa galchu isiniin jenna. Egaa karaa jira jechuudha. Karaa jira imala jira. Imala keenya imala khayrii akka nuuf ta'u du'aa nuuf kadhadhaa isiniin jechuun barbaanna. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo asitti mootu wanni hundumaa caalan fayyaa qabaatanii fayyaa nagaa galuudha karaa biyya ofii jechuudha. Fayyaa guutuudhaan warri galu rabbiitti shukrii godhuu qaba. Isa kanarraa kan hafe mootu biyya Ormaatuun achumatti nama hambesti. Har'a deemna boru deemna jireenyi akkana jireenyi rakkoodha osoo jedhanu akka nama gooti jechuudha. Egaa warra yuutuubii tiktokii hojjetullee nu bira jiran jechuudha. Tillee yuutuubara jechuudha. Gammachuu tanatti dhagahamee Khadiijaan wal argattee jira jechuudha. Achitti baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko itti gammadee jira. Khadiijaa yuutuubii hojii jirra jechuudha. Egaa bakka tokko galuu kiyyaaf ani baay'ee itti gammadeen jira isiniin jedha. Egaa hedduu takka namatti tola jechuudha. Maaliif nama wal jaalatu nama argitee waan tokko hojjettuun faayoo wal argitu baay'ee namatti tola. Egaa yuutuubaroota hedduudha jechuudha warreen wal beeynu hundi keessaniyyuu nagaa kottaa isiniin jenna akka toltee jiru akka simannaa isiniif taasifna abdii qabna jechuudha. Egaa sheer jedha kottaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya kabajamoof jaallatamoo hundi keessaniyyuu rabbiin isin faana haa jiraatu. Warra biyya Ormaa keessa jirtaniif rabbiin isin faana haa jiraatu. Fayyaa isinii haa kennu. Egaa kana fakkaata isiniin jechuun barbaanna. Egaa karaa ispoortii hoggaa seennu xayyaaraa keessa hoggaa seennu viidiyoo qabannee dhufna jechuudha. Egaa laaftuu rabbiin laaftumaan nu haa galchu.
Namicha nagachaa ogeessa. Keek illee nyaatarra beeza'e. Itti gal. Kami pun kerja dulu, berbeda. Kepur. Akam naga saya jadi. Baru negara. Akkas jirra kana. Goor airportii keessa jirra. Shantaan kun muduu. Yaa. Aduh, Cina dah bakal tukar kala jadi saat. Sile warra biyya Oromoo Khadija YouTube jedhame sawee yaa warra nambeena tapi kabajamu kenna Khadija sinta sai Khadija ta me malisa har'a saadu wajjin wal argee ka'eetini akkanatti galuudhaa fi qophii irra jirra. Amma kuni boodee Abdabee keessa jirra. Duubaay keessa jirra gara Naayiroobii deemutti jirra jechuudha. Egaa achirraa kaaneetiin gara maatii hanga deemnu jirasi viidiyoo hanga xumuraattis ni waraabna inshaallah hanga danda'amne jechuudha. Ammaaf garuu akkasitti viidiyoo garaagaraa waraabuu jirra hamma dandeenyeeni isiniin jenna hordoftoonni sa'aaduu shoo akkasitti danda'awadhaafaa jedhaati du'aayiif isin godha du'aayi nu biraa dhabamina isiniin jenna. Sa'aaduu to'adha na wajjin wal arguu keetiif gammachuu akkamitti sitti dhagaamee itti marame miile itti marame mee akka miidiyaa irra argite sanii miidiyaa irratti wal barree alaabisilee akkuma tokko jirraan inni jala keenya ilaala. Sa'aaduu wajjin miidiyaa irra wal beekna malee qaama wal argine beenu har'a garuu qaama wal argine kaaneet akkasitti shaashaa jechuun keenya baay'ee nutti tole. Akkanatti kunoo boodee keessa shaa jedhaa jirra. Isin daawwachiifnaa takka takkaanii viidiyoo keenya kana fakkaata isiniin jenna. Isiniif daballee waraabnaa hanga xumuraatitti yaa kun xumurarra hin jiru jechuudha. Akkanatti akka nu jajjabeessitan abdii qabna akka Galuutu isiniin ayinuu jedha hanga xumura viidiyoo. Saadu nu faana tura. warra wanneetiif dhaamsa qabna warra kaataatti fidhatu barbaadee kun dhabee rakkatu hedduu dhabeetta namoota tokko tokko malee hin beekan yaani akkamitti fudhannee galla akkamitti galla warra jedhan jiru. Warroota akkasiisaniif dhaamsi nu dabarsinuuf yaani hin jira hunoo karaan akkuma feetetti bakka akkuma warra paaspoortii qabutti bashannanaa galtee paaspoortii qabaannee paaspoortii qabaattee inumaa ni galu jechuudha. Amma sa'aaduunis kunoo viizaa qabdee ani hin qabu garuu kunoo akkuma tokkotti galaarra jechuudha hin danda'ama. Bas paaspoortii qaba jechuudha. Paaspoortiidhaan hin danda'ama. Waraqaadii baafatanii ka'aniiti lesembaasii irraa deemanii yoo kophaa keessan xumursiisuu dadhabdanii warroonni xumursiiseetiin akkasitti hanga xumuraatitti isinii fiduu hin jira waan ta'eef isin qunnamna keessaa nu dubbisaa isin jenna lakkoofsa bilbilaa asirra isin kenna. Egaa kiiloo 90 karaa keenyaatiin tiraanzitii jechuudha. Kiiloo 90 jechuun yeroo kanatti meelaana tikkeettiin isaallee hin qannasa jechuudha kallattiin deemsarraa jechuudha. Kiiloo Kanaaf baay'ee tokko namatti tola. 90tti fuudhee deemaa jira yoo kadhatan yoo jajjabaatanii harkatti shaantaa harkatti illee qabatte galuun ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata viidiyichi akkasitti dheeranne Laayikii godha. Amma like subscribe gochuudhaan warroonni maatii haarawaa taatanii maatii ta'uudhaan wal jajjabeessaa isiniin jenna. Kana fakkaata isinii waraabna inshaallah hanga xumuraa.
سديت الردمنا كوني كل أجابك رجع ردمنا كل سديت ردمنا كل سجل ردمنا غني ما سوي هري بقولي بوم 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 ينرفني صباح الخير صباح النور سيتني Ajuda. Com os pés em cima do banco, né? Ou inteligente. Yes, that's it. Thank you. أنا اللي ورا باجر طب خلاص كبر رجع دي تبرد Yes. Kabila.